Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaala kiyyaa. Har'as wanta haaraa isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Ana waliin turtii gaarii akka gootan gamanumaan isiniif hawwa. Har'a wanti inni isiniif qabadhee dhiyaadhe PC keessanirraa, kompiitara keessanirraa jechaadha. Akkamitti hootspootiidhaan banannee moobaayila keenyaa wajjin yookaan PC biraatiidhaaf neetworkii sheer goonaa jechuudha. Kana isin barsiisa. Jalqaba irratti isteeppii as biratti isiniif barreessee jira haala ittiin hordoftan hunda. Jalqaba irra isteeppii tokko haga jahaatti jira jechaadha kanan ani baase. Kanaafuu ana waliin turtii gaarii godhaadha. Waan ani barreesse guututti odoo qubee tokkollee hin dogongorre barreessuudhaan neetworkii keessan moobaayilaafi PCdhaafis sheerii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haa jalqabnu. Jalqaba irra Win+R tuquudhaan isteeppii tokkoffaa jechaadha. Win+R tuquudhaan CMD jedhaatii barreessaa jechuudha. Win+R yeroo tuttan as biratti ni dhufa CMD jettee hin barreessan. Kana yeroo barreessitu lammaffaa irratti maal jettaa? Neetwork diraayiveriin kee kan Wi-Fiidhaa hojjechuu fi hojjechuu dhabaa kan ittiin ilaaltuun net shwlan show drivers jettee barreessituudhaan ilaaluu dandeessaa jechaadha. Kunoo akkuma argitan as biratti waan baay'ee dhufe diraayivara gosa akkamii akka ta'e diraayivarri kiyya as biratti hin jira. Guyyaan itti abdeet ta'ee jira. Verዥiniin isaatis barraa'ee jira. Taayipii isaa gosa isaatis barraa'ee jira. As biratti raadiyoo sappoortii meegaa hagamta akka sappoortii kan godhu kun jechaan 802.111G fi kanneen garaagaraa akka hojii isaan irratti meetirii meeqa irratti akka hojjechuu danda'an jechaadha. Kan amma nuti barbaannu as biratti host network support kan jedhu jira. Kuni yoo yes kan ta'u ta'e keessan irratti jechaadha. Yoo yes ta'ee jiraate hin hojjetaa jechaadha. Yoo yes hin ta'in immoo naqunnamuu dandeessu warroottan isiniif hin hojjenne jechaadha. Kanaaf kan koonii hojjetaa yes jedhee jira. Kanaafuu isteeppii kan koo ittiin fufaa jechaadha. Isteeppii lamaffaa laallee jirra. Amma sadaffaa irratti dabarra. Sadaffaa irratti maal jenna? Sadaffaanis isa amma laallee kana gara afuraffaatti dabarra jechaadha. Afuraffaa irratti kanan ani barreesse kana haga paaswordii kan jedhu kanatti barreessitan jechaadha isin. Kanaaf net shwlan set hosted network mode is equals to allow jettaani SSID kun maali? ID jecha yookaan immoo eenyummaa inni ittiin beekamu jechaadha. Maqaa inni ittiin beekamuun wanta isinitti tolee godhuu dandeessu. Ani amma fakkeenyaaf Oromoo jedhee maqaa moggaasaaf jechaadha. Deebi'ee kii jechaan immoo paaswordicha jechaadha kan ittiin fayyadamnu. Dirqama paaswordii itti godhuu nu barbaachisa. Paaswordii immoo 1 2 3 4 kana namuu gimmituudhaaf waan ittiin ulfaaneef paaswordii xinnoo ulfaatu godhuu qabna kan namni yaaluu hin dandeenye jechaadha. A1 S1 N1 D3 kana barreessinaa okay jennaan jechaadha. Waan dogongoree jira jechaadha moo shwlan set hosted network mode is equal to ID key is equals to set hosted network the command engineer mode allow dogongore hosted network dogongore qabeenya jiraatu nama dogongorsiisa. SSID amara kuwa keessatti itti kii irratti kan jedhu kana asirratti paaswordiin kan itti barreesse digitii 8
Digirii 6 dirqama 8 guutuu qaba jechaadha. Kana irratti kunoo invalid kii jedha. It should be 8 up to 8 eega 64 qubee 64 qaba. Kanaafuu kanaan sirreessaa itti fufa jechaadha. A1 S2 D3 1 yeroo dabalee 8 guutaa qaba. Yoo 8 guutuu jira jechaadha. Amma kanatti aansuudhaan maali? Gara step 5ffaatti deemna. Amma hotspoticha keenya create goonee jira. Garuu hin jalqabsiisuudhaaf netshillaan start host network jedhamee barreessuu qabna jechaadha. Net sh w1 start host network jedhee yeroo barreessu hojjetuu ilaalla. Kanaafuu host network keenya share goonee kanaafuu isheenis jaldeessu dhaabuudhaaf immoo dirqama netshillaan stop host network jettanii dhaabuu dandeessu. Amma erga istaartii fayyadamu kompiitara keessa jira yookaan moobaayila keessa jira deemtanii waayifaa keessa yeroo seentan ni argattu jechaadha neetworkicha. Amma kan koo maqaan asirratti SSID Oromoo jedha. Yoo namni moobaayila kiyyarra yoo banadhe Oromoo kan jiru jechuudha. Paaswordicha immoo kan inni barreessaa kan inni fayyadamu. Isa kana dhaabuudhaaf immoo net sh stop hosted network jedhee yeroo barreessu isa share godhee galla keessa dhaabaa jechuudha. Hojjetee jira sirriitti. Kanaafuu waan daawwataniif galatooma. Chaanaala keenya like subscribe gochuun dagatina. Rakkoon yoo jiraate kommentii yoo jiraate kommentii irratti naa barreessuu dandeessu.